agarsiisaa fi aadaa Oromoo kan ta'e qophiin torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan Oromoota biyyoota ambaa keessa jiraatan keessumaa kanneen Ameerikaa fi Kaaba Ameerikaa jiraatan waggaa waggaan walitti fiduun beekamu marsaan 26ffaa torban yaadannoo jedhamee bara kana qopheessummaa hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo ishee jiraatan Meeriilaand fi Virgiiniyaa dabalatee kutaa bulchiinsa Meeriilaand bakka Montgomery Countytti qophaa'e sanbata darbe haala ho'aa ta'een sirni baniinsa isaa taasifameera. Sirna baniinsaa kanarratti bakka buutonni hawaasaa pirezidaantiin Osfaanaa fi bakka buutonni Montgomery County ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsaniiru. Miseensa mana maree County Montgomery kan taate Christine Menk aadaa fi eenyummaa Oromoo nu barsiisuuf Meeriilaandiin filachuu keessanitti galatoomaa jetteetti. Beautiful Montgomery County, Maryland. We are honored to have you. Ispoortiin alatti agarsiifni shubbisa aadaa sirna baniinsaa kanarratti taasifame qalbii namoota daawwiif achitti argamanii kan harkisedha. Sirna baniinsaa kanarratti bara kana wanti adda ta'ee dhiyaate nyaata aadaa cumboo fi cuukkoo muruun jalqabuu isaati. Nyaata aadaa agarsiisa kanarratti dhiyaate kan qopheessite Itoophiyaarraa aadde Maammituu Makuriyaa haadha qabeenyaa mana nyaataa aadaa Kakuu Maammeeti. Egaa Osfaanaa laalchisee nyaata orgaanikii ta'ee nyaata biyyaa waan namooti keenyas ta'anii kajeelanii isa dhandhamsiisuu fide jechuudha. Nyaata aadaa gaafa asitti argamsiistu tarii daldaladha kuni bu'aa hin qabaatettee yaadda moo akkamittiin gara biyyaatti deebi'uuf yaaddetta? Bu'aa yoo qabaachuu baates kun egaa qabsoon koo isa kana kan maalsiin jechuun barbaada biyya kana keessatti wanti aadaa Oromoo fakkaatu badaa waan jirullee natti hin fakkaanne waan isaan barbaadan waan isaan hawwan yoona bukkeedhaa argate jedheen malee baay'ee agasmara bu'aa argachuu dhiisuu nan danda'a. Akkamitti simatamte? Akkamitti simate uummanni biyya kana? Baay'ee bareeda baay'ee akka ajaa'ibaatti na simatanii hamma edda galgala fakkeenyaaf irra hin bulle halkan guutuu bakka nuyi bullutti illee ganama kanatu nuyi hirribaan ka'een dhufanii ciree nyaatanii maal jedhanii hedduu itti gammadeen jira. Na boonsaniiru baay'ee. Gaaffii namoota baay'ee namoota Ameerikaa keessa jiraataniin si gaafadha. Damee asitti banatti moo asumaan deebitee galtii jedhaniiti kana nuu gaafadhu jedhaniiru. Haalichi akkati bantu si godha. Amma kana hin gammadu jettee yaadu. Birrii nyaata nyaataniillee fidanii kun hin ta'u akkasitiin itti nu birrii dabali jedhu sababii ta'eef haalichi baay'ee humna kee miira kee kakaasaa garuu mee bullee oollee ilaalla. Bulu tolaa jedhe. Obbo Abdurrazaaq Tololaa koree qindeessitoota Osfaanaa keessaa tokko kan ta'an nyaanni aadaa haala kanaan biyyarraa dhufee akka dhiyaatu kan taasifame fedhii hawaasni Oromoo nu gaafachaa turerraatii jechuun ibsu. Kanaan dura aadaa Oromoo baay'ee calaqqisaatumaan jirra. Haa ta'u akkana bal'innaanii nyaata adda addaa aadaa adda addaa finneetiin as keessatti uummataan hojii wal barsiisuu fi yeroo duraati. Kun immoo maalirraayi fiidbaakii ganna dabrerallee waan adda addaa nama gaafataatti turre. Biyyarraati waamtanii fiddanii uummanni hawaasni naannoo akkamittiin simate? Baay'ee tokko maali tokkoffaa aadaan Oromoo bal'aa guddaa. Pilaatfoormiin Oromoon namni gara adda addaatti irratti wal ga'u yeroo ammaatitti Osfaana kun ka beekamu. Kanaaf namni magaalaa adda addaattirraa as dhiisitti dhufeetiin wal ga'e waan kana immoo akka advaanteejii guddaatitti ilaala. Kanaaf warri hawaasni magaalaa kana haa ta'u magaalaa adda addaattirraa karoo akka gaariitti simate baay'ee tokko gammadan. Warra biyya ambaa kanatti dhalatanii guddatanii nyaata aadaa kana dhandhaman keessaa tokko kan taate Solomee Tasammaa dhandhama dhandhamte yommuu himtu.
Baay'ee namatti tola wanta adda addaa akkasii biyyarraa kan dhufe asitti argachuu keenyaa fi baay'ee wanta namatti toludha. Keessumaatti Ancootiyaan baay'een jaalladha. Kanaaf iddoo akkasitti argamuusaa baay'ee natti tola. Ijoolleen akka kee biyya diidaatti Awurooppaas haa ta'u asitti dhalatanii guddatanii nyaatota akkasii gaafa ilaalanii maal jedhu? Tokkoffaa egaa arganii beekanii taanaan xinnoo ishee konfiizii ta'uu danda'u garuu amma hiriyoonni koo baay'ee ammas dhufanii gaafa yaalanii baay'eetti toleera baay'ee jaallataniiru baay'ee isaan gammachiiseera. Nyaata aadaan alatti kitaabni illee agarsiisa kanarratti dhiyaateera. Amaane Mohaammed Poortilaand Oreegon irraa kan dhufte kitaaba ofii barreessiteettu gurguruutti jirti. Osfaanaa bara kana bara 2023 as dhufee asumaanis tapha laalaa gammadaatiin waas harkaa qabadheen dhufe. Maayinni waan sun? Wanni sun kitaaba barreessee asumaan uummata Oromootitti agarsiifadha waan hin barreesse. Biyyoota Westernis, East, Middle East, everywhere gaafan deemnu waan nuti keessa baanu akka ilma tokkootti waan nuti dhadhabnu life experience kenna. Ani kiyyan barreesse malee kan nama hundaati isan barreesse jechuudha. Afaan maalii? Afaan Ingiliffaatiin barreesse mata dureen isaa of course Undreamed jedha. Aadde Elsaabeet Paawulos warra uffata aadaa gurguraa jiran keessaa isaan tokko. Isaanis warra Finfinnee irraa agarsiisa ispoortii fi aadaa Oromoo kanarratti uffata aadaa agarsiisuuf dhufanidha. Nuyi ofuma keenyaa diizaanii goonaa gara waggaa 15 irratti hojjenneerra ofuma keenyaa hodhinaa waan hundumtuu numa biratti raawwata handmeediidha. Nuyi waan harkaan hojjetamu malee carqii irraan hojjennu hundisaa waan harkaan hojjetamudha waan dhahamudha. Osfaanaa kanarratti uummanni biyya kanaa akkamittiin simate sinirraa bitaa jira? Eeyyee nurraa bitaa jiru. Namoota baay'eetu biyyaa dhufee as jira. Waggaa baay'ee warra hin argine jaalala guddaadhaan dhufanii nurraa bitaa jiru. Sirna Osfaanaa bara kanaa torban yaadannoodhaan kabajamaa jiru kanarratti kanneen uffataa fi nyaata aadaa gurguraniin alattis kanneen hojii tola ooltummaan manneen amantaaf galii walitti qabanis turan. Isaan keessaa waan qalbii nu harkise. Gannas Qadiidaan jedhama. Maaliif gootu kan? Fayyisaa addunyaadhaaf galii barbaanneeti. Horii funaanee caammaa xaragee bataskaana keenya guddisuuf mana bitachuuf waan barbaannuuf isaaf as jiru? As DC keera Fayyisaa addunyaa. Agarsiifni ispoortii aadaa Oromoo Osfaanaan bara kana mata duree torban yaadannoo jedhamuun kabajamaa jiru kan gaafa adoolessa 22 jalqabe gaafa adoolessa 29 xumurama. An Mitikkuu Fiqaaduuti.